Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu lafaa fi bakka jirtan kallattii jirtan hundumatti hordoftoota feenettu akkam jirtu nagaa keessanii warri amantaa biraatis ashama harka fuune jira jirtu isiniin jechuun jaaladha akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa godha isinis akka nagaa taatan waaqayyo rabbiin qaba egaati har'a qophii addaatiin walitti deebinee jirra warroonni maatii naaf hin taane YouTube ko subscribe gochuudhaan gara maamila kootti dabalamaan isinii jechuu jaaladha kan immoo maatii koo taatan hagayyuunaa na wajjin turtan galatoomaan isiniin jedha egaati har'a qophii biraatii walitti deebinee jirra qophiin inni sunis maalidha waa'ee ijoollee obboleewwan keenya biyya Arabaa keessatti rakkachaa jiran akkasuma immoo biyyoota garaagaraatirraa gara biyyoota garagaraa daldaalaan qarshii isaanii kaffalanii garan dhufaa jiran keessattuu Bahrain Beeruutii fi Beeruut Bahrain fi Beeruutii irraa gara Dubaay dhufaa jiran obboloota koo wanti hunduu akka duraanitti miti jechuudha wanti hundumtuu jijjiiramee jira daldaalarraan maallaqa keessan guddaa baastanii biyyarraa isaa ta'uu biyya biraatirraa isaa ta'uu maallaqa keessan baastanii asitti dhuftanii asinnaa dhuftanii hojiin hin jiru kin akkuma argaa jirtan kana baay'ee tokko dararamaa jiran inni isin argaa jirtan Saudi Arabiyaa miti Dubaay keessa biyya Dubaay keessa jedhamtu keessatti kinu akkanatti haala kanaan obboleewwan keenya mana daldalaa keessatti mukayifa hin qabanii ayisii jechuudha bishaaniin argatanii nyaata hin argatanii akkasitti dararamaa jiranii jechuudha maallaqa isaaniitti nafnee dhufanii hojii hin arganne maaliif garuu carraan keenya biyya ormaa keessattis akkas ta'e biyya keessatti illee akkas ta'e garuu kun nurratti bichaallee miti nuuroon kan waddadee biyyoota hundumarrattuu nuuroon kan waddadeedha jechuudha biyyoota Arabaa keessaa ani biyya Dubaay nan dinqisiifadha biyya mirga walqixxummaa qabdu mirgi ishee nama kamiyyuu mirgi isaanii kan eegamee jira jechuudha mirga namummaa kan eegduuf biyya Dubaay kana keessa baay'ee dinqisiifadha jechuudha ani biyyoota biraatas deeme hin beeku ani biyya baanaan Dubaawwan dhufe Dubaawumattan jiraachaa turas jiraachaa jiras jechuudha inna amma garuu gahee Dubaay akka duraanitti miti Dubaay haalli ishee hundumtuu jijjiiramee jira qaala'insa jireenya irraa kan ka'ee sararatanyaa qaxarachuu dhiisanii jiran kuwwan immoo akkuma beektan namni beektanis jiru namni beeknes jiru Dubaay irra jira kan jiraatu zeegaa biyya biraati lammii biraati jechuudha Dubaay irra caalaa lammii biraatitu keessa jiraachaa jira dhalataan biyya Dubaay akkasuma baay'ina hin qabu jechuudha dhalataa biyya biraatitu jiraachaa jira dhalataan biyya biraa immoo qaala'insa jireenya irraa kan ka'ee gara biyya biraatitti deemaa jira kuwwan immoo gara biyya isaatitti galaa jira kan biyya isaaniitti irratti siin galle immoo asuma keessa yoo ta'e sararatanyaa kan hin qaxaranne jira amma ijoollee hedduun beeka hiriyoonni koo hedduu kan mana kontiraataa jiranii sararatanyaadhaaf kaffaluu hin dandeenyu jedhanii kan gara biyya gaggeessan jiru warri 2-3 qaxaratu kan isa saniisee sararatanyaa tokkotti deebisuu jira maaliif nuuroo waddade jechuudha bakka hundumaa amma Itoophiyaa bichaa nuuroo waddade jenna hunduma nuuroo waddadee jira bakka hundumaa nuuroo waddadee jira shaamboo duraan birrii 10 binnu amma birrii 50 birrii 40 jechuudha wanti hundumtuu bakka duraanii hin jiru nuuroo waddaduu irraa kan ka'ee qaala'insa jireenya irraa kan ka'ee biyya kamirraayyuu kuwwan sararatanyaa hin qaxaratanii hojiin hin jiru jechuudha amma biyya Arabaa keessatti hojiin akkamitti dhabama jechuu dandeessan maaliif biyya keenya keessatti yoo ofii keetii waan ittiin jiraattu hin qabne nama biraa akkamitti jiraachisuu dandeessa nama biraatiif akkamitti damusa kennuu dandeessa kan hojii hin qabnetu jira kan hojiirra ari'ametu jira kaampaaniiwwan garagaraa kan cufaman hedduutu jira hoteelii kan cufame hedduutu jira tsagurbeetiin kan warri tsagurbeetii duraan baay'ee qaban amma namni jarrana ni duraan bira taa'u hoteela qabanii jechuudha tsagurbeetii qabaa hoteela qabaa namichi jechuudha hoteela erga cufee koronaan seenee hoteela cufee jira hoteela cufee tsagurbeetii bichaa qaba jechuudha haala kanaan akkamitti sararatanyaa qaxaruu danda'an dhugaa rabbii anu yaaddoo keessan jira maaliif sararatanyaa malees nama jiraachuu hin dandeenye warra dhani bira jiru kana maaliif namittiinis dadhabduudha waan taateef baay'ee nama sodaachisa
isaan nama jibbanii yookiin immoo sarratanya qaxaruu jibbanii osoo hin taane jireenya hammaatirraa kan ka'e sarratanya qaxaruu hin dandeenye. Egaa maarree obboloota koo biyya keenya keessatti rakkannee biyya ormaa keessatti illee rakkachuu maaltu fide? Erga biyya ormaa keessatti rakkachuu biyya keenya keessa maal goona baana? Egaati obboleewwan keessan kan dhufaa jiran akkasuma firoota keessan warra beektan hiriyoota keessan biyya Dubaay akka hin dhufne biyya kamiyyuu deemu hin maratu. Maaliif biyyi kamiyyuu kan tola si hojjisiisuu barbaadutu barbaada malee kan gadamusa si kaffaluuf barbaadu hin jiru. Maaliif jiree ofuu dadhabanii jiran jechuudha. Biyya ormaatti dhuftanii asa qaayyaamurra biyya ormaatti dhuftanii maarola na dhaqqabaa jechuurra koomii kaffaltanii dhuftan dallaalaaf. Dallaalli isin soba jechuudha. Dallaalli obboleewwan keenya sobee obboleewwan keenya biyyaa baasaa jira. Achi 50,000 40,000 kaffaltan. Sanii oluyyuu ta'uu danda'a jechuudha. As dhuftanii yookiin liqeeffattanii dhuftanii yookiin abbaa keessan irraa qotiyoo gurgurtanii yookiin haati keessan sa'a ilmatu jalaa kaatee gurgurtee dhufti. Asitti hojii yoo hin arganne waggaa tokko kan taa'etu jira. Dhugaa rabbiin soba jettu jechuudha. Hojii dhabee mana dallaalaa waggaa tokko kan taa'utu jira. Haala hojii malee waggaa tokko taa'u jechuun sammuu keessan keessatti akkamitti dhugaa sammuu keessan akkamitti nagaa argata? Dhugaa rabbiin hojii dhabee waggaa tokko miti guyyaa tokko yoo bulee ani na cannaqa jechuudha. Maaliif kanan baheef hojiidha? Kaayyoon biyyaa baheessan beekaa dura koo jira waan ta'eef si cannaqa jechuudha. Ishee immoo warroonni rakkoo garagaraatiif mana biti baadanis jiru. Isaan immoo qanquufaa bahanis jiru. Maaliif ijoolleen ala jiranii yookiin ijoolleen badanii hojjetanii damoosa gaarii argatan jedhee tokko abaaramaa wayii itti hima jechuudha. Isaan sunoo inni maal godha? Amma wanti ta'aa jiru biyya Dubaay kana keessatti maal isinitti fakkaati? Ijoolleen gariin jechuudha. Zeeka biyyaa wajjin walii galaniit ijoollee gurgurachaa jiran. Hojii akkanaatu jira. Mana madabii achitti teessitu of jijjiiruu hin dandeechuu kootta hojii akkanaa hojjedhu jedhanii. Yoo baddee hojjette waan birrii akkanaatti sii kaffalamaa. Hojii akkanaatu jira. Hojii akkanaatu hojjette akkatti firii taate jiraata gayyuutitti of dhiphista jedhanii. Ijoolleen miskeenni dhugaa jedhanii mana madabiitii ba'an. Isaanoo mana kiraa birrii 200 taqabbalatan jechuudha. Bakka seente birrii kiraa kaffalta. Birrii 200 jechuudha. Birriin bishaanii jira jedhu birriin maalii jira jedhu jechuudha. Kan quufee badu jira kan rakkatee badu jira. Mana madabiitis hin badinaa obboloota koo. Yeroo Dubaay keessa wanni hundumtuu jaamaa ta'ee jira jechuudha. Hojii wanni jedhamu hin jiru. Mana ijaasaa moo raftii jedhan sani kan jiru quxuree hin qabu. Kan asii biyyarraa dhufee baannoo Bahareen fi Beerut irraa dhufee asitti mana dallaalachiisu quxuree hin qabu. Dubaay keessa hojiin hin jiru baay'ee rakkisaa ta'ee jira jechuudha. Kan biyya kana keessa kan jiru zeegaa biyya biraati, lammii biyya biraati. Isaan immoo hojiirra ari'amanuu wanta isaan dhuunfaa isaaniitti hojii banatanii jiraatan wanti irraa bitamu yoo hin dandeenye isa saniin cufanii kan suuqii qabu suuqii isaa cufaa kan kophaatti gilliitti kilinikii dhaabbatee jiru isa cufaa kan kophaatti hoteela dhaabbatee jiru isa cufaa jechuudha. Eessaa fi diddamoota isaa kaffala. Kanaafuu qaala'insa jireenya irraa kan ka'e dubartoonni Arabaa sarratanya qaxarachuu diddee jirti. Hojiin dhabamee jira. Hojiin hin jiru Dubaay keessa jechuudha. Haala kanaan asa qaayee amantanii jiraachuurraa biyyuma keessan keessa yoo jiraattan ani gama kootiin isiniif an'aama jechuudha. Tokko immoo ofii isaaniitti yoo itti himtee nagahan ofii ishiitii silaa biyya hojjettee jijjiiramtuu fi nuti akka ofneen hojjenne nu taasistaa jedhan hin dhagahan jechuudha. Garuu yoo dhuftee agarte wayya osoo biyyaa ba'uu baadhee jetta. Maaliif biyya ormaa keessatti rakkachuurraa biyya kee keessatti yoo rakkatte sii wayya. Biyya ormaa keessatti dumbuloota akka dhabdee taanaan jechuudha. Namni garagalee si ilaalu hin jiru. Bishaan haayilaandii takka namni sii qicuu hin jiru. Biyya ormaa keessatti yoo qabaatte qofa biyya ormaa keessa kan jiraachuu dandeessu. Yoo qabaatte fi yoo fayyaa qabaatte, yoo maallaqa qabaatteef yoo fayyaa qabaatte biyya ormaa keessa jiraachuu dandeessa. Maallaqa hin qabne taanaan fayyaa hin qabne taanaan biyya ormaa keessatti namni garagalee si ilaalu hin jiru. Namni kamiyyuu ofii isaatiif xaarrata ofii isaatiif jalaa ba'uuf kaata malee si baasuuf namni kaatu tokko hin jiru. Kanaaf biyya ormaa keessatti illee rakkoon akka jiru
hubadhaa. Biyya ormaa kana keessa kan turre mana gaarii keessa jiraannee miti. Manni badaan hedduu nu mudataati. Siqaay argaati as keenya malee akka gaariitti as hin keenya jechuudha. Intalli ebaluu biyya ormaa jirti mana akkasii ijaarrattee warraaf akkas goote yoo jedhani teessee waa fidde sanitti fakkaatana. Makaraa meeqa argiteeti hasa qayyamteeti jechuudha. Kanaaf biyya ormaa gaarummaa hin qabu. Haa ta'u biyya keenya keessatti yoo dararri garagaraa yoo nama mudatu rakkina maatii ofii hin argitu yoo barattee hojii qabaachuu baatte utuun biyyuma arabaa sanuu deebi'uuf jijjiiree kan jettu tokko jira. Garuu manchuroo wanni akkasii. Biyya arabaa hundumtus nuuroon akkuma waddade biyya keenya keessatti waddade biyya arabaa kana keessattis waddadee jira. Ofii isaaniitiyyuu ilmoo isaaniitiyyuu waan ittiin jiraachisan abaa jiran kan sarratanyaa qaxaranii sarratanyaa wajjin damusa kaffalaniif miti. Garuu isaan sarratanyaa jibbanii osoo hin taane jireenyi itti silaa dhadhaa'eef waan ittiin sarratanyaa saniif kaffalan sila dhabaniif sarratanyaa dhiisan malee arabni haala sarratanyaa jiraachuu hin dandeechu. Maaliif fincaan isheetu giddi gadi baatee fincoofti ishiin odoo guuttutanii finteetti seessanii jaalatti malee of dandeessee hin jiraattu arabni jechuudha. Maaliif shamtee teessi sarratanyaan dhabdee taanan jechuudha. Raammotu mana ishii keessaa yaa'a. Sarratanyaa bareeddee deemtu ishiin jechuudha. Garuu jaalatanii osoo taane giddiin kan isaan qabu sarratanyaa gaggeessaa jiran. Namoota hedduun beekan goddanyoonni kiyyee kan hojii dhiisanii gara biyyaa galanii maaliif isaan jaalatanii osoo hin taane haala jireenya irraa kan ka'e sarratanyaa hin barbaannu sila jedhaniif hojii nuuru onnoo isaanii yaada isaanii osoo galmaan hin gaatin maal gochuu danda'arree gara biyyaa galaa jiran jechuudha. Kan immoo utuu paaspoortii malee jiraatan sarrata kaffaluu hin dandeenyu yoo jetteen maal gooti wanni gootu hin jirtu hojii dhiistii jechuudha. Ijoollee hedduun arganii jechuudha. Kanaafiyyuu warri Dubaay dhufuus yaada qabdanii biyya biraatirraa gara Dubaay dhufuus yaada qabdanii osoo dhiistanii viidiyoo kanarraa waa hedduu hubattan jechuudha. Gara biyya keessanii galtanii bishaan qorraa haadha keessa wajjin tidaarii keessan keessatti mataa keessan gadi qabattanii yoo jiraattan wanti hin jijjiiramne hin jiru jechuudha. Barri kun immoo hin jijjiirama. Kanaaf adaraa keessan warri Dubaay dhufuu yaada qabdan viidiyoo kana ilaalatii gara keessa muradhaa. Dallaalaaf meeqa kaffaltan? As dhuftanii hojii yoo hin qabaanne hojii argattanii of hin jijjiirre. Sammuu keessan itti hin hafne. Sammuu keessanii abdanii, mala keessanis abdanii, fayyaa keessan abdanii gara biyya keessanii deebitan. Yookiin biyya keessanitti deebi'uu dandeessanii deebi'uu baachuu dandeessan jechuudha. Maaliif waa hedduutu jira. Kan of ajjeesu hedduutu jira. Hojii dhabuurraan cinqatiirra kan ka'e foqirraan kan of darbu hedduutu jira jechuudha. Kanarraa kan hafe biyya ormaa keessattis biyya keenya keessattis rakkoo hedduutu nu mudataa jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo odoo waan qabdan of margatti qabattanii biyyuma keessan keessa jiraattanii ana natti tola jechuudha. Maaliif biyya Beeruutirraa dallaalli isinitti fakkeessee Dubaay hojiin hin jira jedhee gara biraa waan biraa keessa isin galcha jechuudha. Gara biraa isin gurgurata jechuudha. Waan hin taane irratti kuftan biyya keessan keessaa baatanii hamilee keessantu isin caba jechuudha. Maaliif dallaallasii qarshii guddaa yoo argate bakka hin taanetti waan isin kanatu na mudata jettee dheenetti yoo si geeche yeroo sanitti gazzaba isaaniitti qoricha si jaanjessanii akka barbaadatti sitti taphatan jechuudha. Kanaaf obboloota koo warri biyya biraatirraa Dubaay dhufna jettanii yoo bareedanii uffatanii mana amantaa deemanii galanii waan keessa namaan beekanii. Keessa namaan beekanii wannuma hundumaa waan bareedanii jiraatan namatti fakkaata jechuudha. Garuu Dubaay duraan gaarii turte amma garuu hin jiru waan akkasii. Dallaalaan isin fidaa jiru isin sobaa jiru irraa of eeggadhaa. Batalee ijoollee Oromooti kan kanarratti hojjechaa jiru amma jechuudha. Sagalee yeroo duraa tokko baay'ee tokko ijoollee Beeruutirraa beektu fidinaan jedhanii baay'ee tokko nama akkasaa turan. Lakkoofsa bakka isaan fidanii hin beeku jechuudha. Lakkoofsa duraan na jalaa cufatee tokko irratti sagalee hedduutu naa galaa ture jechuudha. Ijoollee hedduu Dubaay irraa Beeruutirraa kan jiranii bara akkana naan jedhanii Dubaay dhuguma hojiin jiraayii jedhanii kan na gaafatan hedduutu jira ijoolleen Beeruuti. Garuu warri dallaalaa birrii sanarraa nyaachuuf ofii isaaniitii kan hojiin isaan jibbisiisee manatti xooratanyaa ta'anii birrii ijoolleerraa nyaachuudhaa fi hojii akkana keessa kan hojjechaa jiran jiru jechuudha. Obboloota koo hin miidhamina
biyyuma jirta sanatti akkana hojjedha yoo isin gamte gara biyya keessanii galaa malee biyya irraa biyyatti hin deebi'ina isiniin jechuun barbaada. Sagalee koo isinitti dhiyeesseen jira. Baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee amilee nama cabsa. Lammiin keenya yoo biyya irraa biyyatti akkasitti biyya keessatti akkas dararama, biyya ormaattis akkatti dararama jiraachaa jirani baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf obboloota koo of eeggadhaa. Biyyuma jirta sanatti cakkanaa hojjedha. Yoo isin gamte gara biyya keessanii galaa malee gara Dubaay dhufuudhaaf yaada takka hin qabinaan isiniin jira. Viidiyoo kanarraa garuu waa baay'ee hubattan jedheen abdii qaba. Iddoo dogongora koo wanti hin balleesse, wanti hin mufachiise, isin mufachiise yoo jiraate dhiifama naa taasisaa. Yeroo gaarii viidiyoo koo laashir gochuun dagatina. Naganna tura isin jaaladha isin kabaja. እንግዲህ እዩ ምን ስራ እንደሚሰራ ማለት ነው። ሰው መጀመሪያ ሰው ይበልጣል ከብር ማለት ነው። በርግጥ በአሁኑ ዘመን አብዛኛው ሰው ብር ነው የሚያስቀድመው፣ ስለ ሰው ደንታ አይሰጠው። ግን እኔ በጣም የሚያሳዝነኝና የሚያሳፍረኝ ነገር ማለት ነው እንዴት ሰው ለወገኑ ለራሱ ዜጋ ይሄን ያክል ይጨክናል? እንዴት ለወገኑ ለዜጋው ማለት ነው። በቃ ይሄው እንደዚህ ነው የምታረጓቸው። ዱባይ ላይ ስራ የለም። እናንተ ስራ ካላችሁ ቪዛ ያላችሁ ልጆች አሉ እንስጣችሁ፣ አስገቧቸው ስራ። ይሄንን ጠንቅቃችሁ ታውቃላችሁ። ከኛ የበለጠ እናንተ ታውቃላችሁ። በስራው ብዙ አመት ኖራችሁበታል። አታምጡ እባካችሁ፣ ከቤሩት አታምጡ። ከኢትዮጵያ የሚመጡትን አይሰሙም፣ ይዩት ይቅመሱት ትላላችሁ። ከቤሩት የሚመጡትስ እሺ ምን ልትሉ ነው? ይሄው ራቡ፣ ስቃዩ፣ ጥማቱ፣ መደብደቡ፣ ስንቱ ነገር አረ ምን አይነት ነው በመብራ ይሄ መልእክቴ ቤሩት ለምትገኙ እህቶቻችን ነው። ከቤሩት ወደ ዱባይ የምትመጡ ሴቶች እባካችሁ አቁሙ። ዱባይ እንደ ድሮ አይደለም። ዱባይ ስራ ማግኘት በጣም ከባድ ሆኗል። እዚህ በጣም ብዙ እህቶቻችን ስራ አጥተው እየተንከራተቱ ነው። ስንት ወር ሙሉ አመት ሁሉ የፈታ አለ። እባካችሁ ደላሎችም ከቤሩት አታምጧቸው። እውነት እናንተ ጥሩ ሰው ከሆናችሁ እስኪ ለነዚህ ለወገኖቻችሁ ስራ ፈልጉና አስገቧቸው። ስራ ካላችሁ እዚህ ለሚንከራተቱት የሚበሉትን አጥተው የቤት ኪራይ የሚከፍሉትን አጥተው አይደለም ቤተሰብ ለመርዳት አንድ ራሳቸው መቻል ያቃታቸው ብዙ እህቶቻችን አሉ። ስራ ፈተው ዱባይ ላይ የተቀመጡት እነሱን አስገቧቸው። ከቤሩት አትምጡ። ለቤተሰቦቻችሁ አስቡ። ከቤሩት ወደ ዱባይ ከሄደች አንድ አመት ሆናት ለቤተሰብ ደውላ አታውቅም። ቲክቶክ ላይ ሲገባ ከቤሩት ወደ ዱባይ ከተሳፈረች 5 ወር ሆኗታል። ደውላ አታውቅም፣ የት እንዳለች አናውቅም ትላላችሁ። አትምጡ። ዱባይ ከፍላችሁ ለደላላ ከፍላችሁ ለትኬት ከፍላችሁ በምትመጡት ገንዘብ ወደ ሀገራችሁ ብትገቡ ይሻላል። ብትቸገሩ ምንም ብትሉ አገራችሁ ይሻላል፣ ሰው ሀገር ከመቸገር ማለት ነው። እምትሰሙ ከሆነ እባካችሁ አቁሙ። ዱባይ ስራ የለም። ዱባይ እንደ ድሮ አይደለም። በጣም ከባድ ነው የዱባይ ላይ መኖር አሁን ላይ። ተው እውነቴን ነው የምላችሁ።